Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa dhaqqabu jecha guyyaa har'aa qophii addaatiin ajab kan nama jechisiisuun isiniif qabadheen dhufeera. Qophiin addaa yookiin immoo odeeffannoon guyyaa har'aatii kaasee paaspoortii haaraa baafachuuf qarshii meeqatu barbaachisa? Haaromsuufoo sirreeffama kan barbaadu qarshii meeqaani? Akkanumallee kan bade sirreeffama kan barbaadu qarshii meeqaan tajaajila kana argattu kan jedhu isiniif qabadheen dhiyaadheera. Dabalataan dhaabbanni xiyyaaraa Itoophiyaas gatii isaa kan biyya hambaa dachaa godhee jira. Asii gara biyya Ameerikaa deemuuf guyyaa har'aatii kaasee qarshii meeqa barbaachisa? Finfinnee gara Dubaay, Kuweet, Beeruut, Makkaa, Madiinaa, Saawud Arabiyaa, Abuu Diyaabii, Kaanaadaa gatiin xiyyaaraa isaanii baay'ee dabalee jira. Meeqa galee? Hanga xumura qophii kanaatti na waliin yoo turtan odeeffannoowwan kanneen argattu. Laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin turaa jecha kallachumaan gara qophii addaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Waa'ee gatii dabaluu tikkeettaa xiyyaaraa Itoophiyaa irraatiin yeroon isiniif ka'u yoo xiqqaatee dachaa hanga jedhamuu danda'utti guyyaa har'aatii kaasee gatiin balaleensa xiyyaaraa baay'ee dabaleera. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti gatiin jijjiirraa doolaaraa erga dabalee booda daldaltoonnis mootummaanis tajaajila kennan kamirrattiyyuu gatii dabalataa agarsiisaa jiru. Gatiin balaleensa xiyyaaraa kan biyya keessaas kan biyya hambaas dabalee jira. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kanatti kan biyya keessaa sirreessanii kan biyya hambaa garuu akkuma jirutti akka itti fufu miseensa Star Alliance kan ta'e dhaabbanni buufata xiyyaaraa Itoophiyaa gabaaseera. Kanaanis torbeewwan dura gara biyya Kaanaadaa Winnipeg deemuuf qarshii Itoophiyaa 116 kan barbaachisu yoo ta'u yeroo ammaa kana immoo 206 ta'ee jira. Gara biyya Ameerikaa Waashingtan DC deemuuf kana dura qarshii Itoophiyaa qarshii 59 kan barbaachisu kan ture yeroo ammaa kana immoo 95 ta'ee jira. Kanumaan wal qabatee yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinnee irraatii gara Dubaay imaluu kan barbaade dursee tikkeetii isaa kan kutate yoo ta'e qarshii 51, Finfinnee irraa gara Kuweet qarshii 43,478, Finfinnee irraa gara Beeruut yookiin immoo Libaanoon qarshii 48,000 yeroo ammaa kanatti Finfinnee irraa gara Saawud Arabiyaa Makkaa Madiinaa deemuu kan barbaade qarshii Itoophiyaa 45,780 akkanumallee Saawud Arabiyaa Araar bakka jedhamtu magaalaa Finfinnee irraa ka'ee deemuu kan barbaadeef qarshii Itoophiyaa 84,000 akkanumallee Finfinnee irraa ka'ee gara United Arab Emirates yookiin immoo Abuu Diyaabii guyyaa har'aatii kaasee kan imaluuf qarshii Itoophiyaa 61,000 kanfaluun isarraatii eegama. Kan amman isinitti guutuun isaayyuu gatii tikkeettii tokko deemsa al takkaa qofaafi. Kana dura gatiiwwan kunniin deemsa deemanii deebi'anii ittiin dhufuuf maallaqni kun kan danda'ullee ta'us haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kanatti dachaa haga jedhamutti gatiin balaleensa xiyyaaraa dabalee jira. Kanatti aanuun immoo gara odeeffannoo paaspoortiitti isin dabarsa. Gatiin paaspoortii haaraa akkanumallee kan bade kan dogongora qabu kan citee fi kanneen kana fakkaatan irrattillee gatii haaraan bahee jira. Yeroo ammaa kanatti namni tokko paaspoortii haaraa guyyaa 45 fi isaa ol keessatti kan dhaqqabu baafachuu kan barbaade gatiin isaa qarshii 5,000. Lakki yeroo gabaabaa keessatti naafaa ba'u kan jedhe immoo guyyaa 5tiif qarshii 20,000, guyyaa 2f immoo qarshii 25,000. Gatiin kunillee guyyaa har'aatii kaasee hojiirra kan ooludha. Kana duratti paaspoortii idilee baasuun yoo xiqqaate waggaaf baatii 6f isaa oliif gargaaraa kan ture paaspoortii idileen qarshii 2,000 saffisaan namni barbaade immoo qarshii 8,000 barbaadee ture. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kanatti gatiin paaspoortii immoo dachaatiin ol dabalee jira. Kun kan paaspoortii haaraa yeroo ta'u gatiin paaspoortii haaromsaa immoo paaspoortii guyyaan dhume haaromsuuf gatiinsaa gatii paaspoortii haaraa baasuu waliin wal qixxeedha. Jechuun paaspoortii idilee guyyaa 45f isaa oliin kan dhaqqabuuf qarshii 5,000 guyyaa 2tti kan ga'u qarshii 25,000 guyyaa 5tti kan ga'u immoo qarshii 20,000. Paaspoortiin fuulli isaa dhume
illee akkanuma paaspoortii haaraa fi paaspoortii haaromsaa waliin gatiinsaa wal qixxeedha. Haa ta'utii garuu gosa paaspoortii haaromsaa ta'ee sirreeffama kan barbaadu yoo ta'e guyyaa idileetiin yookiin immoo guyyaa 45f isaa oliif kan dhaqqabu qarshii 12,500 yoo ta'u guyyaa 5 keessatti kan barbaade qarshii 27,500 guyyaa 2 keessatti kan barbaaduuf immoo qarshii 32,500 akkanuma paaspoortii haaraa ta'ee kan manca'e yeroon isaa kan irra hin dabarre guyyaa 45f isaa olitti dhaqqabsiisuuf qarshii 13,000 guyyaa 5 keessatti dhaqqabsiisuuf qarshii 28,000 guyyaa 2 keessatti dhaqqabsiisu immoo qarshii 33,000 gaafata. Akkanuma gosa paaspoortii haaromsaa ta'ee paaspoortii manca'e yeroon irra hin dabarre akkanuma sirreeffama barbaadu yoo ta'e immoo paaspoortiin idilee yookiin immoo guyyaa 45f isaa ol keessatti kan dhaqqabu qarshii 20,500 guyyaa 5 keessatti kan dhaqqabu qarshii 35,500 guyyaa 2 keessatti kan dhaqqabu qarshii 40,500 gatiin isaa yeroo ta'u guutummaa guutuutti paaspoortiin bade immoo guyyaa 45f isaa ol keessatti kan dhaqqabu qarshii 13,000 guyyaa 5 keessatti kan dhaqqabu qarshii 28,000 guyyaa 2 keessatti kan dhaqqabu qarshii 33,000 dabalataan paaspoortii bade ta'ee sirreeffama kan barbaadu yoo ta'e immoo guyyaa 45f isaa ol keessatti kan dhaqqabu qarshii 20,500 guyyaa 5 keessatti kan dhaqqabu qarshii 35,500 guyyaa 2 keessatti kan dhaqqabu qarshii 40,500 ta'a. Kun biyya keessa jiraattanii qaamaan mataa keessan deemtanii yookiin immoo bakka bu'insaan kan fudhattan yoo ta'edha. Haa ta'utii garuu biyyoota gara biraarra teessanii gara biyya sanaatti akka isiniif ergamu kan barbaaddan yoo ta'e gatiin tajaajila poostaas dabalataan kan irratti ni jira. Kanneen tajaajilli kun isin barbaachisu kanumayyuu dafaatii yeroodhaan sirreeffadhaa of harkatti galfadhaa. Sababiin isaa diijitaal invaa yookiin immoo dhaabbanni immigireeshiniin tuquni toora weebsaayitii gara biraarratti kan maxxanse gatiin paaspoortii haaraa doolaara 350 yookiin immoo gara qarshii keenyatti yoo jijjiiramu gatiin doolaara tokko gabaa ammarra jiruun qarshii 100 qarshii 35,000 paaspoortiin bade yookiin immoo sirreeffama barbaadu doolaara qarshii 550 yookiin immoo 55,000 qarshii Itoophiyaa paaspoortiin haaromfama barbaadu doolaara qarshii 350 qarshii Itoophiyaan 35,000 jedhee maxxanseera. Yoom akka inni hojiirra oolu beekuu baadhus haa ta'utii garuu toora weebsaayitii isaa irratti digitalinvia.com piraayisiin kan jedhu jala seentanii yoo laaltan gatii kana nutti himu. Tajaajila kanas karaa onlaayinii kan kennan biyyoota Noorz, Saawuz Ameerikaa, Awurooppaa, Eejiyaa, Awustiraaliyaa fi dabalataan biyyoota Afrikaa fi Miidilistii kan jirtaniif haaromfama qofa. Biyyoota kanneen biroo irratti garuu tajaajila guutuu argachuu ni dandeessu. Akkuma beektan mootummaan daldaltuu irratti gatii hin dabalinaa jechaa ofii immoo tajaajila kennuu irratti gatii dabalachaa jira. Akkuma muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa irratti engadda dubbataniin gatii maadaabaraa fi xaa'oo qofatu tiraansaakshinii doolaaraa qarshii 57 jijjiiramee fayyadamamaa ture malee gatiiwwan kanneen biroo guutummaa guutuutti gabaa gurraachaan fayyadamaa turree jedhee dubbateera. Maarree kana taanaan gatiiwwan kunneen dabaluun bakka itti barbaachise hunduma keenyaaf iyyuu ifa miti. Haa ta'utii garuu dabalameeti jira. Kanneen yeroo dhiyootti isin barbaachisu yeroo dhiyoo keessatti paaspoortii haaraa baasuu haaromsuu sirreeffama kan qabdan kanaan olitti yoo ta'u dabaliin sirreeffadhaa isiniin jechuun barbaada. Gara biyyaatti deebi'uu yookiin immoo biyyaa gara biyya hambaa deemuu kan feetaniif immoo kanaan olitti ammallee gatiin xiyyaaraa otoo hin dabaliin yeroo dhiyootti kan dhuftan yookiin immoo kan deemtan yoo ta'e tikeettii keessan kutadhaa isiniin jechuun barbaada. Sababiin isaa akkuma beektan guyyaa har'aa kanatti gatiin doolaaraa 100 irra jira. Baankiin daldala Itoophiyaa baankiiwwan dhuunfaa gara birootiin doolaara of biraa qabu caalbaasii baasee gurguruuf waan na jedhuuf kunis biyya keenya irratti dhiibbaa gara biraa waan na fiduuf mootummaan biyya keenyaa akkanumallee baankonni namoota impoort ekspoort godhaniif maallaqa kanaan mallee yeroo gabaabaa keessatti yoo lakkisuu baatan carraan gabaa gurraachaa dabaluu ammallee waan itti fufuuf rakkoo gara biraa uumuu danda'a. Bifa kanaan immoo haala nama ajaa'ibuun gabaan gurraachi biyya keenyaa raafamaa jira. Akkuma doolaarri qarshii 7
torbaatamii afur seeniin gatiin gabaa gurraacha biyya keenyaa kan doolaara tokko 140 kan seene yeroo ta'u yeroo inni 79 ta'u immoo gara 115tti gadi bu'ee ture. Haa ta'utii garuu guyyaa kaleessaa gara 132tti gurguramaa kan ture yeroo ta'u guyyaa har'aa kanaaf immoo gatiin sa'aatii kanatti baheeru 126 haga 128tti. Mootummaan bakkeewwan doolaarri kun barbaachisuuf kan kennu daldaltoonni kan itti fayyadaman yoo ta'e carraan ol ba'uu gabaa gurraachaa baay'ee gadi bu'aa ta'a. Ragaan gabaa gurraachaa amma isinitti hime kan Baayinaansi irra jirudha. Qarshiin Itoophiyaa 57 irraa 100 yeroo seenu gabaa gurraachaatiin immoo 122 irraa amma 126 irra jira. Maallaqni Itoophiyaa qarshii 43 karaa baankiidhaan yeroo dabalu kan gabaa gurraachaa immoo har'a garaagarummaa qarshii 4 qofa qaba. Waliigalaan qarshii 26 haga 28tu gabaa gurraachaa fi baankii Itoophiyaa gidduu jira. Kuni gaarii ta'us hamaa ta'us hundumti keenyayyuu gara fuulduraatti walumaan kan ilaallu waan ta'eef odeeffannoon guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Odeeffannoowwan kanatti yoo gammaddan guyyaa guyyaadhaan funaaneen akkan isiniif dhiyeessuuf yaada keessan komentii jalatti naaf qooda. Lakkii qophii madilee keetti itti fufi kannaan jettanis yoo ta'e yaada keessan naaf qooda. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa